Helif Multimedia sirna simannaa Dr. Angasa Ibrahim iddoo addaatti sirna simannaa isaa buufata xayyaara idil addunyaa booletti argamuuf simannaa gaggeessuudhaaf namoonni hedduun asitti argamu. Kanaaf namoonni asitti argaman hedduun sirna simannaa kana bifa ho'aa ta'een sagalee fi yeedaloo hedduudhaan iddoo kanatti argamanii sirna aadaa Oromoo afran qallootiin qindaa'ee dabalameetiin simannaa Dr. Kenna aktivitii Kenna Angasa Ibrahim gochuudhaaf iddoo kanatti argamu. Namoota tokko sagantaa kana irratti hirmaatan dubbisuudhaaf yaalleerra. Gambe guyyaa har'aa kana baga nagaan gara biyya abbaa keetii biyya haadha keetii nagaan dhufte Doktor. Hunda dura ansee isin hundinuu ilmaan Oromoodha mana baatanii kan inni simachuu keessaniif guddaa galatooma gammachuu hongan qabnee fi daangaan qabnee na dhagama alla magan na jiraadhaan jechuu barbaada. Waggaa meeqa booda garuu jedhute Doktor? 15 deema. Maashaallah hawaasa kan guyyaa har'aa kan simatu kana maal jedhamu? Alla magantaa galatooma hedduun isin jaaladhaan jaani Kiyaar Bashir hundi keessanuu ijoolleen Oromoodha hedduun isin jaaladhaa hedduun isiniin boona dhugaarraa ifoodan deebi'ana ni moona. Mee adeemsi kan kee guyyaa har'aa irra garam deemu jirte qabsoo guddaa keessatti qaxxaamurte guyyaa har'aas gitte adeemsi kan kee maal fakkaata mee gabaabinaan? Adeemsi kiyya yakka saaxiluudha qabsoon Oromoo bakkatti jillatte diriirsuudha. Kan sani alaa qeeroon tokkoomtee injifannoo harkatte kan akka ceesifattu taasisuudha. Kana keessa milkooynee jirra. Egereefillee wanni nuti dalagu teenyu tanuma wanni booda jennu jirru bilisoomne bilisoomuu tan ammoo akka nama ilmoo dhaleetti beeynee takkaa karaa gaariitti guddisu takkaa karaa hamtu guddisuu filmaanni keenya. Ilmoo dhaluu miti guddisaadha. Bilisummaa harkanne tana karaatti qabannu nuu murteessaa jechuudha. Isii tanarratti ammoo waan ta'u hojjechuudhaaf qophiidha. Alla magantaa. Rada menurin je. Guyyaa har'aa maaliif asitti argamte? Dr. Angasa simachuu iddoo inni argamne arage gaara mul'ata. Simannaa isaatti simannaa gammachuu addaannaa dhagahame kanuma tokkotti nama waan takka akkaan argee eegaan Hassan Umar Hassan jedhama. Kan inni dhufee bas Angasa simachuudhaaf abbaa haqaa abbaa dhugaa kan hayargeen qabdu kan amma jaarratti aanee kan qabdu ilma xiqqaa lafaa guddachaa jiru abbaa dhugaa jennee isa simachuudhaaf baddannoo irraa bu'aa bahii mee qabaafne obboleessa keenya kana simachuudhaaf akka Oromootti akka obboleeyyummaatti simachuudhaaf dhufu akkanaan jedhama. Hadiri Abdussalam Jama, Hadiri Abdussalam Jama, Gaara mul'ata magaalaa Baddannoo Tayyam Turraa dhufee simannaa Angaasaatiif akka simachuuf asitti argamne yeeloo kanatti bakka eegsisa simannaa asitti argamne gammachuu Abdussalam Jama. Boleh nasi dia PF simannaa Dr. Angasa Ibrahim Yatali jaalatamatti kabajama lagamu eegacheeni gaara meeqa baanee simannaa isaatti asitti argamne Angasa Ibrahim jechuun sooreessatti kaaree onjeenatti xiqqaatti akkasumas abbaa haqaa abbaa dhugaa waan nu dhufeef hedduu gammannee jirra galatooma jenna. Helif Media jabeeffadhu yaa Oromo waan kee jabeeffadhu goota kee jabeeffadhu miidiyaa kee jabeeffadhu. Dhagay miidiyaan kun dheengadde gaafa ijoolleen dhufan waliin boo'ee halkan guutuu dhaabbatee uummata simataa jiru. Akkasuma akkasii miti. Kanaafuu jechuudhaan hadda simmoo jechuudhaan rafiitii dhabee halkan keessaa sa'aatii 6tti dhufanii kunoo hanga ganama sa'aatii 3tti nu waliin jira.
ميديا كجبيفت يوتيوب channel جرا marka funi akam jirtan khabajum tota jalla tota mati wal hilif mat media khabil ka sakham biyan ala jirtan guya harras simanna adda obulisa kenya hasbu kenna activist kenna Dr. Hangasa Ibrahim bole idil adunya Oromia magala finfinnet argamna hawasni baldan ودنا لي غرا غرا بلنا نفني سمنا بريدا سمنا عجائبه غدني في كان جرا يموتو كان سمنا لساتنا فكات وانت انستغانتا كان كوبس ليسا بلسكسن حيدر عبد السمات